Gaaf tokko eeyyan gaafa tokko ima nama taananullee gaafa nuuf mijaahee hundi nutti tole gaafa daldalli keenya cimee galiin keenya dabale gaafa yaanni keenya hundi karatti nuuf qajeele gaafa beekaan keenya mala jabaa nuuf male eeyyan gaaf tokko nuuf dabartee ima nama taananullee amma namaa miti bineensa nu dhalchee bineensa nu dhalee sila dogongoraan mana galaa jirraa akka silaa bosonaaf daggalli nuuf male sababoota hedduu kan kiiloo hin kaafne kan abjuu bira darbee qabataman taane garanaa garasii walitti funaannee guyyaaf torbaan miti bara hedduu ceene. Teennee yaaduu miti kan nuuf ta'u fala abjuu fi abdachuu yoo carraaqan tola kan har'a facaasan har'a waa biqilaa haamamuu fi miti asheetee bareeduuf xinnoo ni bubbula. Qabeenyi kee guddaan har'a ta'uu beektaa bornaaf dabarte jechaa har'a maaliif teettaa kan har'a facaaseetu bubbulee galfataa ayidee calleessee gootaraa guuttataa akkamitti teetteetuma guyyaa tokko jetta yoo qotteen facaasiin kan namaa hamattaa. Guyyaa hunda kaanii asiif achi fiignee gochootuma dur hojjannu irra deddeebinee xaarii danuu xaarree hirribas yoo dhabne gochii fi tarkaanfiin kenna isa duraa irraa yoo hin jijjiiramne bu'aa durii malee bu'aa biraa eeguun tasa waan hin taane. Gaafni sun yoo boruma iftaanii kan ati faarsitu guyyuma guyyaanii gaafa jettu sana milkaa'uudhaaf jettee maal hojjetaa jirta? Guyyaa guyyaadhaan waan hojjechuu qabdu adda baaftee beektaa? Eeyyee yoo kan jettu ta'e maali karoora kee kan kamsaaf jimaataa? Karoora baafattee hojiitti jijjiiruuf mee hangam dhamaataa? Kan fagoo dhiisitii kaleessumaaf har'a mee maal hojjetaa walti waan siif buusu bu'aa? Sanuu bara kana bara fiigichaaf ba'aa rafaatuma bulanii taa'aatuma oolanii milkaa'uun ni ta'a hin ta'u. Abjuu hirriba keessaa kan qabeenya hin taane kan gammachuun isaatu siree irraa hin buune deddeebisaa laaluuf maaf siree irratti hafne. Rakkoo keenyaaf furmaanni nu ta'u irraanfannee furmaata rakkoo keenyaa kan biraati irraa eegnee gaafatamummaa isaas kan biraatiif laannee isatu nu kuffise, isatu nu hidhe, isatu nu hiyyoomse, isatu nu ajjeeseetii fi sababoota hedduu kan lakkaa'ameen dhumne hedduu isaa lakkoofnee quba keenya kaafnee kan biraatti qabnee sababoota qoftullee fala isaa maqsinee carraa jiru dagannee rakkoo qofa faarsinee galma gahuun ni ulfaata aarsaa taanii milkaa'uuf yoo hin qopheessine. Jijjiiramni isaan dhufa yoo ati hin jijjiiramne yoo ofitti deebinee ofirraa hin jalqabne yoo warqii keessa kennaa qonnee baafnee tolchinee fayyadamuu hin dandeenye.